namichatu takkaayyuu nama fuuldura dhaabbatee dubbii godheen beeku. Namichi nama beekaadha. Wanni inni beeku garuu dubbii gochuun turre kottuu dubbii godhii jedhanii waaman. Paarlaamaa Faransaayitti dubbii godhuu dhaqe. Yeroo dhaquu waan dubbatu sana katabeetii qaaliidhaan of barsiisee dubbachuu dhaqe. Gaafa dhaqee nama dura dhaabbatu garuu wanni inni dubbatu hundumtuuyyuu harkaa bade. Jennaani waan jedhee calqabee hoggaan kaleessa dubbachuudhaaf as dhufu waanan dubbachuuf dhufe anaaf Waaqa duwwaatu beekaa. Amma garuu Waaqa duwwaatu beekaa jedha. Kan kosa akkanuma fakkaata. Waa'een Oromoo yoo dubbatan miidhaan Oromoo irra ga'e yoo dubbatan waan dhumu miti. Garuu miidhaa kana hundaa danda'anii dhaloota har'aatiif lubbuu isaanii kennuudhaanii sirna duuriyyee sirna haraamuu danda'anii afaanni Oromoos akka as gahu seenaan Oromoos akka badee hin awwaalameen dhabamne gochuudhaaf warra lubbuu isaanii kennan isaanii warra barabaraan jiraatu warri akki Abubakar Muusaa maqaansaa har'aasitti hin ka'in guyyaa qubee kanaan waa katabuun dhowwaa ture. Halkan ijoollee walitti qabee ammayya amumaa ajjeese abbaan addeessaa aduudha addooyyeetti oduu odeesse bakkaafaaf bakakkoof bofu boraatii bofaa barbaadu bareeda birraa barana badduus badeensi barbaada caalaa caamaatiif mucaa caamaa sana kan utuu mucucaanne cehee cuncuna coree miicee cuunfee michiiree coqorsa caffee caamaa isin cufti callisaa caqasaa jechaa ijoollee barsiisaa ture. Abubakar Muusaa leenca ituu humbannaa ajjeesanii waraabessi nyaate dargiitu ajjeesa. Abubakar Muusaa Sheek Bakrii Saphaloo warri kun warra ijaajjee ilmaan haraamuutiin mormee qubee isin har'a jettan kana qubee isin akka har'a qoosaatti barattan kana nuyi halkan dukkana keessa dhokannee baran akka inni ifatti ba'uu fi warra akka Abubakar Muusaa fa'itu warra akka Sheek Bakrii Saphaloo fa'itu lubbuu isaanii kenna. Qubee amma jettan kana Dr. Hayilee Fidaa ammayyuu Waaqayyo lubbuu isaa lafa qabbanaa haa kaa'u. Hayilee Fidaatu qubee kana fidala isaa akkamitti katabu isa jedhe kitaaba hirmaata dubbii afaan Oromoo jedhu baasee ittiin katabamuun calqabame. Sana dura immoo abbaan Gammachiisfaa Oneesimoos Nasiib fidala Habashaatiini
jechaan fidala saabaatiini katabaat turan. So afaanni Oromoo, aadaan Oromoo bu'aa baay'ee keessa darbee as ga'e. Bara Haile Sillaaseetiif bara Dargii namni katabbii afaan Oromoo wajjin qabame hin du'a. Daaluu Baqulee, Saamunaan Qaabatoo, ilmaan Arsii waggaa 3 qubee afaan Oromoo wajjin qabamtan jedhanii Kofalee irraa qabanii gobbatti waggaa 3 hidhaman. Qubee afaan Oromoo wajjin qabamtanii duwwaadhaaf. Daaluu Baqulee har'a lubbuun jira. Saamunaa Dhaqqaboo lafanni jiru hin beeku. Ijoollee Arsii, Leencaa Arsii, ijoollee qubee afaan Oromoo dhoksitee bara Abubakar Muusaa sanaa halkan dukkana keessa warra barsiisaa turedha warri kun. Warra akka Phexros Jaarraa, warra akka Ashannaa fi Waddeessoo, warra Waddeessoo Jaarraa, Leenci ilmaan Arsii, warri Utaawayyuu wal'aansootti hin qabee, Ashannaa fi Waddeessoo jaarsa waggaa 70 torban 3 garafame. Nuyi kana sodaannee bara Dargiitiif bara Haile Sillaasee waan katabne, qubee waan katabne dhoossinee qaaliidhaan mataatti qabannee ulfaataan Dr. Nagaasoon addana jiru bara 64 Dambidolloo irratti akka itti nafxanyaan Oromoo irraa lafa fudhate walaloodhaan diraamaan dhiyaate. Diraamaa sana kan katabe ana ture. Yeroo Amaartichi gaafa sana afaan Oromoon beeku, Oromoon afaan Amaaraan beeku, yeroo waliin makanii dubbatan lafti kun lafuma abbaa saatii kan inni abaabayyuudhaan irra ture nafxanyaan dhufe. Lafti kun Hazaaree ጀምረው ይኸው ከኒኮቲ ትእዛዝ አምጥቻለሁ አቺ ጉባሳና ከሀገር ግዛቲ ሁለተኛ አትድረስ የምቦዮ ጀቷሞ ይግባኝ ፉቴ ደርቢቲ ሙጉቲ ጀዳን ኦሮሞን ስላው አፋና ማራም ቤኩ ማልታቴ ነምቾ ከንዱቢ በርባዱ ለፋ አባ ኬኛ ማሳ ጆሌ ኬኛ ሳሙፍ ከኑጋዱ Gorgisiin sodaattuu kan jal'ina yaadduu jedhaan. Gorgisii waaqa isaaniiti jechuu dhagayeeti. Tokko si himeeraa hatataa'u yiqiree ti'izaazii mangistiidhaa yellowum kirikiree ani kan si himuu yoo barbaadde mikiree yeekkulii sitti kennaa laficha ayi xifaa fiqiree jedhaan. Warraajii dhageenyee har'ammoo jarana lafuma abbaa keenyaa maasaa ijoollee keenyaa qixxee fuudhuuf taana irrattan si gobamee kottu ati dhiira lafaaf lafee ofii wajjin du'uun seera qaradheensi eeboo koo bakaraa jedhaan. Oromoon gaafa sana wanjalanyaa maqicaa fitaabeerii waan jedhan kanan beeku lafa ofii eeboodhumaan eeggatu jedhee yaada. Nafxanyichi laficha giddiin itti galee qotachuu jalqaba. Abbaan lafaa argee faayiliitti banee kessiyaa qarraba. Qaxarottiin geenyaan lachanuu dhiyaatu. Daanyicha silaallaan sidaama gubboo nyaatu. Taraan isaan geenyaan lachanuu ka'anii hagabaa muggutuu jedhe. Daanyichi gaafa sana manatsariidha keewwata. Manatsarii kana faranjiitu keewwataa arganii keewwatu malee ija dhukkubbiif hin keewwatan. Manatsarii liishoo funyaanitti gadi butee Oromticha kanaan አንተ መንግስት ያላወቀህ ጠጋበኛ እንዴት ታስጨንቃለህ የንጉሴን ነፍጠኛ ትእዛዝ አምጥቷል ይሄው ከሀገር ግዛት ዳኛ ፖሊስ በሉኮ ወስዳችሁ ሰዱት በቁራኛ ጃኒ ነምቸ ፖሊሲን ጫማ ባለ ቆራቲ ዳን ኢታ ፉዴ
karchallee buusu. Karchallee gizee qaxaroo jedhu firdiin hin jiru waggaa 3 karchallee taa'ee ilmaansaa manaa beelooftee achi taa'ee karchallee taa'ee geerar. Jiguu diddee karchalleen jiguu diddee nutubaan ishee hoomii kan dhaabaan ishee waddeessaa. Jaarsattiin du'uu diddee jaarsayaan maballeessaa firri waasii nu didde kana lagaa walgeessaa walkeessaa. Walal gubbaan hurriidhaan ayyaade kaamucaa koo ishee funyaan furriidhaa. Karacheelleen dukkanaa nutu keessa quphanaa karchallee tafkiisaa poolisii qaldiisaa. Guyyaa kolfee xabsiisaa halkan akka kanniisaa aduun dhiinaan badiisa maaltu keessa gachiisaa jedheeti karchallee sidaamaa taa'ee geerar. Wanni Oromoon hin argin hin jiru. Tabbi inni ittiin aadin hin jiru. Ijoolleen keenya ijoolleen qubeen tolatti argame jettanii yaaddan. Qubeen tolatti hin argamne ijibbaadha. Oromoon utuma barumsi faranjiyyuun dhufin barumsa ofii qaba. Soraa guyyoo soraa sororoo saafee alii soraa guyyoo barqaa wadadii diilee dagaa soraan badde sororoon subbaan badde gochii boddee bade gorsa wallaalee Oromoon gaaraa mukatti bade gaafa jedhanis inni kunis waanuma barumsaati waan ittiin Oromoon seenaa walitti dabarsu ture. Awwaadide alaabaan tapha dide burree marrachuu dide afaan sooddaa yaa'uu galaanni dide waan mal gubbaa ejjuu dhaddachi dide gaafa jedhu sanas waanuma inni ittiin ijoollee isaatti seenaa dabarsuudha. Leenci akka Abubakar Muusaa, leenci akka Sheek Bakrii Saphaloo, leenci akka Girshaa Aagaa, obbo Girshaa Aagaa warra Gimbiiti. Ijoolleen isaa amma Isaayyaas Girshaa kan jedhamu tokko biyya Ameerikaanii jira. Biyoonaas yaa fakkeenya Xaaliyaanii yoo barbaadde bayi birraa ganamaanii yoo didde si waraanna eeboo qaramaanii kan inni jedhe gaafa afaan Oromootiin hin dubbatinaa jedhanidha. Wallaansoo dhumaan dhufnee as geenye. Wallaansoo dhumaan dhufnee as geenye. Gaafa Amaarri lafarraa fudhatee loon gadi bobba'ee dambaliin ga'uu dadhabee ol bobba'ee cilaaloo ga'uu dadhabee Arsiin maal jedhe? Loonni Arsii maal jedhe? Ol bobba'ee cililyoon hanqatu gad bobba'ee dambaliin hanqatu diinni waan taamure haa rakkatu. Warri Arsii as jirtan nan sobe moo dhugaan dhaadadhe? Eeyyee. Isa dhugaayyuu himneen finnu kanaafuu Oromoon isa dhugaayyuu himeen fixu kanaafiyyuu wanni soban hin jirtu. Oromoon kan jedhe lafa dhugaan hin jirre nagaan hin jiru jedha. Warri waa'ee nagaa haasa'anii dura dhagaa barbaaduu tirreera. Yoo dhugaan iddootti hin deebi'in nagaan iddootti hin deebi'u kana quba qabaadhaa. Leenca akka Haayilee Fidaa akka lukkuutti qabanii dhoksanii nama qubee har'a ilmaan keenya itti guddattu kanaaf yayyaba buuse hirmaata dubbii afaan Oromoo jedhe kana Haayilee gargaaraa ture gaafas maqaan isaa Mitikkuu Tarfaasaati. Asii Jarmanii dhaqee Mitikkuu Tarfaasaa namni jedhamu isa sin ajjeesanii quba qabaadhaa. Mitikkuu Tarfaasaa sin ajjeesan. Dhiigaan adda nageenye. Dhiigaa adda nageenye. Ani har'a kanan dhufeef waraqaa katabadheen
afaan Ingiliishiitiin isinitti dubbadha jedheen dhufe malee waan nama dubbataa jiru kana dubbachuudhaaf itti qophaa'een dhufe. Waan nama dubbataa jiru kanas anamiti kan dubbataa jiru dhiiga namaatu dubbataa jira quba qabaadhaa. Abadan Oromoon abadan garbummaatti hin deebi'u kana quba qabaadhaa.